Wallaggaa bahaa aanaa kiiramutti haleellaan hidhattoota finxaalayyaa Amaaraatiin raawwatamu cufee guyyaa guyyaan lubbuun namaa darbaa qabeenya hawaasichaas saamamaa jira. Haleellaa wiixataa lafa barii jala hidhattoonni kunniin ganda Ashuu jedhamtu keessatti raawwataniin lubbuun dhalattoota Oromoo 17 ta'anii darbeera. Horiin hedduun saamamuus ragaan aanicharraa arganne ni mul'isa. Haleellaa kanaan obbo Balaayii Dinqaa dabalatee namoonni 17 rasaasaan rukutamuun jimlaan ajjeefamanii jiru. Haleellaa daguutti baname kanaan maatii tokko keessaa hanga nama 4tu dhume kan jedhu mucaan obbo Balaayii Dinqaa aanaa kiiramuu keessatti gochi duguuggaa sanyii itti fufiinsaan raawwatamaa jiraachuu OMN'f himeera. Galatoma rakkoo ummata keenyaa jalqaba akka sagalee ta'uuf carraa kana uumuu keessaniif baay'ee galatooma. Taateen kun yeroo dheeraa lakkoofseera erga jalqabee darbee amma mana hunda tokko tokkoon kan seenaa jiru. Qanqaleessa ta'e sanyii duguuggaadha jechuun hin danda'ama. Bakka tokkotti namoota maatii nama 3 nama 4 ta'utti bakka tokkotti mana tokko keessa nama 3 nama 4 namoota 17 walii geessisan. Gochi kun kan raawwate gaafa 18 ganamatti bari'u sa'aatii 11tti kan inni raawwate. Sana keessa gatii guddaa kaffalanii maatiin kan keenya abbaa keenya Balaayii Dinqaadha kan isa wareegan. Abbaan koo umriitiin 57 hanga 60 gidduu jira. Nama of danda'aadha. Nama amma gaafa wareegamu daangaa sana tiksaa turanidha. Miseensotuma firoota keenyallee dabalatee erganii isaan ajjeechaa sana irratti raawwatan halkan bakka isaan rafanittidha kan isaan marsanii bulanii sa'aatii 11tti dhukaasa irratti kan isaan uummata kan iddoo tokkotti nama 17 tokkotti kan isaan fitan. Bakki gochi kun itti raawwate ganda Ashuu jedhamutti amma sodaan guddaan wanti raawwatee dhagaan kana duraa duuba deebisuun hin danda'amu. Amma uummanni naannoo sana jiru haala hamaa keessa haala hammaataa keessadha kan jiru. Qaamni kamiyyuu uummata kanaaf ga'ee oolchuu hin dandeenye. Rakkoon kun mana hundaadha kan inni seenee guyyaa hundaa naannoo sun akka dhiigetti akka boo'eetti kan jiru. Abbaa isaa dabalatee haleellaa lubbuu namoota 17 balleesse kana faannoo fi milishaa Amaaraa mootummaa naannoo Amaaraatiin hidhachiifamanii ergamantu hidhattoota duraanuu hawaasicha keessa jiraataa turaniin wal ta'uun raawwate kan jedhu dargaggoonni kun gochichi beekamtii fi deeggarsa qaama mootummaatiin raawwatamaa jiraachuus OMN'f ibseera. Namoonni gocha kana raawwatan namoota naannoo biraarraa dhufanis makataniiti. Faannoon Amaaraa liyyuu Amaaraa kun naannoo sana milishoota qaama mootummaa ta'anii gara finxaaleeyyiitti of jijjiiran jechumatti hidhatanii uummatuma Oromoo garee uummata Oromoo ajjeese buqqaasu nuuf hundeessanidha. Humna leenjiidha. Meeshaa snaayiperii mataraayyasii meeshaa gurguddaatiin kan isaan waraanan baay'ina isarumatti ajjeechaa kana raawwate walitti qindaa'anii. Qindeessummaa isaaniitiin warra aanaas dabalateeti gochuun kan raawwataa jiru. Mootummaatu harka keessaa qaba. Mootummaatu loojistikiitiin gargaara. Gaafa uummanni deemee mootummaatti iyyatu abaluun keessanii shaneen keessanii fi uummatu deebii jedhu kennu. Uummanni ofirraa amma danda'u ittisaa ture. Amma hafuura dhumaa baafatanitti ofirraa ittisaa turan. Garuu hin danda'amne gandoota jalqaba ganda reestuu somboorraa ka'ee haarootti ce'ee kun hundumtuu buqqeera qaama aanaadha. Kan hundumarraa gaafa uummanni bobba'u aanaan addaa isaa ta'u innis waan ittiin uummanni itti ofirraa ittisu illee hin kennine irraa ittisuu miti. Sana dursanii irraa eegaa turan amma danda'anii. Faallaa isaa immoo uummata Amaaraa kana shaneen ofirraa ittisu jedhanii meeshaa amma funyaanitti hidhachiisaa turan. Waan immoo deebi'anii uummata kana waraanan. Kanaaf uummanni ijaaramee ofirraa ittisuu hin dandeenye. Humna isaaniitti ol ta'e. Qaamni mootummaa irraa ittisuuf fedhiin qabu taa'ee ilaalaa jira. Amma aanaan kiiramu guutummaan gandoonni isaa buqqa'anii magaalaa aanaa irratti qofa namni kan nafee jiru. Haleellaa ji'oota afuranii darbanii hidhattoota kanneen itti fufiinsaan raawwatamaa jiruun aanaa kiiramuu qofatti yoo xiqqaate lubbuun namoota 228 darbu ragaan aanicharraa arganne ni mul'isa. Horiin kumaatamaan saamamanii gara naannoo Amaaraatti ceesifamaa jiraachuu midhaan saamamuu fi manneen 800 caalan hidhattoota kanneen barbadaa'u ragaan arganne kun ni agarsiisa. Aanichatti manneen barnootaa 44 fi dhaabbileen fayyaa 23 ta'anis hojiin ala ta'anii jiru.
Akka jiraattonni jedhanitti magaalaanichaa kan taate kiiramuurraanii kan hafe gandoota baadiyyaa mara keessa namni buqqa'ee jira. Aanichatti qofa namoonni 100,000 fi 20,000 ta'an haleellaa raawwatameen qe'ee ofiirraa buqqaafamanii balaa jala jiraachuu ragaan keessoo bulchiinsa aanichaati OMN qaqqabe ni agarsiisa. Gochicha duuba qaamni mootummaa jiraachuunis ifatti waan mul'atudha jedhu jiraattonni. Haleellaan raawwatamu bakkuma qaamni mootummaa jirutti ta'uu ibsuun qaama yeroo ammaa hidhattoota naannoo Amaaraatti as ce'an waliin ta'uun haleellaan irratti raawwatu hedduu isaanii kan hidhachiises qaama mootummaa ta'uu ibsan. Haleellaan kun aanaalee Amuruu, Jaartee, Abee Dongoroo, Guuchoo Giddaa Ayyaanaa fi aanaalee ollaa naannichaa birootti itti fufuun guyyaa guyyaan lubbuun namaa gaaga'amaa jiraachuu hawaasni buqqaa fi qe'eensaas mancaafamaa jiraachuu odeeffannoon jiraattotaa fi qaamolee garaagaraa irraa OMN qaqqabe ni mul'isa. Oduudhuma wal qabatuun godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruutti haleellaa humnoota finxaalayyaa Amaaraatiin uummanni nagaan ajjeefamaa jira. Aanichatti hanga yoonaa haleellaa kanaan namoonni 100 ta'an ajjeefamuu fi manneen 3,000 caalan gubachuu himu jiraattonni. Haleellaan kun qaama mootummaatiin kan deeggaramedha jedhu Abrahaam Birruu guutuu oduu kana qopheesseera. Haleellaan qindaa'aa humnoota hidhataniin irratti kan baname fulbaanuma kaaseetii jedhu jiraattonni aanaa Amuruu OMN fi yaada isaanii kennan. Haleellaa wal fakkaataan kun garuu bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatii eegalee dabree akka ture manguddoonni lama ka OMN dubbisee himanii jiran. Haleellaa fulbaanaa asiitiin yoo xinnaate namoonni 100 caalan hanga yoonaa aanaa Amuruu keessaa humnoota hidhatanii naannoo Amaaraa irraa dhufan kanaan ajjeefamuu himanii jiru. Ajjeechaawwan raawwataman kan nama suukkanneessanii fi dhaga'uuf ulfaatanii jiru. Hawaasni du'uun waan haaraati miti. Kan baay'ee nama gaddisiisu, nama ajaa'ibsiisu, olaanaan takkichi nama mana keessatti gashanii gubuu sana. Namatu manatti galee gubate. Lubbuun utuu jiru. Eddee du'ee booda immoo qoraan itti guuranii gubate guyyaa kaleessa ganda cidhatti keessa. Maatii takka keessa nama 9 du'eera. Abbaa warraa fi haadha warraatti bakka takkatti xiyyiitiin du'uun cuubeedhaan kan qalametti jira. Ni qalame morma kutame akka loonii. Kanaaf dubbichi gaashaadhaaf jibbisiisaa kana jedhee sitti hoonim gurra dhaggeeffatu fi jaalaaluuf suukaneessurraa kanaaf waan biyya fayyadu jedhee yaadu. Irra caalaa gandoota aanaan Amuruu qabdu 21 irraa hawaasni buqqa'eetii jiraa jedhu. Maatiin buqqa'ee gariin Daggala, gariin immoo magaalota aanichi qabdu kan akka Agamsaa fi Oborraa qubatee jira. Warri kun immoo firaa fi aanteetti baqatanii jiru jedhu. Oomishni midhaanii ooyiruurraa jalaa gubachuu beelani baay'een saamamuullee dubbatu jiraattonni. Ganda akka Agamsa baadiyyaa ka jedhamu, Lumawaalli ka jedhamu, Qoolloo, Jawaaj Migir, Jaaboo Dobban, Sammoon Laamuu kuni, Dambiin, Oofii, Mamus Gabayaa, Shokkee, Cidhattii, Goobuu, Wandaboo, Siddan kan jedhamu kun guutummaatti ganda buqqa'eedha. Inni kaan walakkaadhaan kan buqqa'es ni jira. Kan walakkaadhaan buqqa'an kun kan Damakkannoo, kan duuni baay'ee keessatti ilmaa heddummatu, ganda Jiree Goromtii, maatii hedduutii buqqa'ee, gandi Walagee kana walakkaan isa guutuutti ollee jechuu dadhabne, gandi warra beeraa akkuma kana. Jaaboo Doobban yoo jenne abbaa warraa 600 qaba. Siddan yoo jenne abbaa warraa 650 ol qaba. Sammoon Laamuu yoo jenne 700 ol qaba. Ha hedduu qabeenya maalii ka badhaadhe haanittiin qaba ka jettu qabeenya guddaa ka keessatti heddummate. Siddanii fi Sammoon Laamuuti beeki. Inni kun hundumtuu barbadaa'ee jira. Kanaaf kana jedhee si himuu hin danda'u. Loon gara biyya Goojjamitti guurame kan qalame. Haleellaa humnoota finxaaleeyyii Amaaraa kanneen waraanni mootummaa itti makamee deeggaraa jira jedhu. Kanaan dura mootummaan ofiisaa irra deemee manoota gubaa ture, uummata ajjeesaa ture, qabeenyas barbadeessaa ture. Amma immoo isaaniin fuuldura buufachuudhaanidha. Isaati qabeenya sana hundumaa barbadeessaa jiru. Amma hidhannoos asii loojistikii mootummaan laateefi fakkaatanii adeemu garuu waraanni mootummaas itti makamanii itti raawwataa jiru. Guddaadhaaf jabaan dhiibbaa karaa qaamota biyya bulchanii kana hirmaannaa dhabuurraa kan ka'e malee. Guyyaawwan badiiwwanii fi dararaawwan akkanaa raawwataman naannicharraa mootummaan neetworkii bilbilaa akka balleessullee dubbatu.
Haleellaa walfakkaataan aanaa jaardagaa jaartee keessas akka jiru hawaasa godina Horroo Guduruu Wallaggaa irraa odeeffannee jirra. Bulchiinsa aanaa Amuruu dabalatee caasaan mootummaa godinaa rakkoo kana furuuf carraaqqiin godhe akka hin jirre hawaasni hima.